Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtanii hordoftoota fi kabajamtoota warroonni Rihaanatu biyya jalatti argamtu hundumti keessan anaa jiraatu nagaa jira. Isinis akka nagaa jirtan abdiin qaba isiniin jedha. Akkam jirtan nagaa keessanii nagaa kooti galata isaa isiniin jedha. Baga jiraattanii baga walitti deebinee dhufnee jirra isiniin jedha. Isin jirtanii akkamii dhugaa rabbi baay'ee fagaadhee jira badee jira dhugaa viidiyoo hojjechuu dhiiseera. Warri YouTube kiyya faarawwataa ta'u subscribe like share gochuudhaan na jajjabeessa. Warri maatii naa ta'a isiniin jedha. Asumaan ilmaa Oromoo hundumti keessanuu jechuudha. Akkasumarraa mootu waa'ee jaalalaa irraa dubbanna dhugaa rabbii jechuudha. Yaa ijoollee keenya barri badee jira zabanni badee jira. Gizmuun namuma du'e dhageenya kun nama ajjeesa. Kun ammoo wal ajjeesee shinti beetu wal gata. Yaa rabbi eenyu amannee hojii jiraan. Wallaa nagarrame eenyu amannee akka hojii jiraan wallaallee jechuudha. Kanaafuu nama amannee nama hojii jiraachuu wallaallee jirra. Tokko ammoo fakkeenyaa fi dhugaa rabbi samuuni kana maal dhagaarra ji'a kana keessa uzu billa barri 2015 maal nuu fidee dhufe barri kun maal nuu fidee dhufe bara wal ajjeesuu bichaa ta'e yaa rabbi wallaa maaliif akkana ta'e garuu ijoollee keenya dhugaa rabbi nama amanina nama takkallee amantanii gizee kana keessa waa takkan jedhinaani maaliif hojjettanii gizeen kun gizee haati manaa kan keetiif abbaan manaa haati manaallee sitti aarte si ajjeesti abbaan manaa si aare si ajjeesti akkamitti dhiira heerumanii jiraatanii akkam godhanii dhiira wajjin jiraatanii kun dhugaa rabbi anaaf gaafiidha jechuudha. Namni tokko akkamitti nama haadha warraa fi ajjeesa haadha warraa fi akkamitti ajjeesa namni tokko haadha manaa ofii haadha manaa jechuun lafee ofii jechuudha. Haadha manaa wajjin jiraachuudha. Haadha manaa ofii wajjin jiraatu ka daa'ima sirraa argatee ilmoo si wajjin jiraachuu barbaadu akkamii haadha manaa ofii ajjeesa namni moo sila dubbii makanatu soba moo dubbii miidiyaatu soba moo yaa ijoollee akka nagarrametti sin garrame isinillee laata wallaahi laazimana jechuudha. Heeruma jechuun heeruma maayyuu bakka maaliif a'udhu billah wallahi laazimmaa nagaa yoo jiraatte maatii kee bira yoo jiraatte nagaan teette maal rakkoo qaba. Dhiyoo mataa mucaan tokko intala ajjeese tamaam shurrubbee maal jedhama inni sun ajjeese dhugashi ammallee deebi'ee intala takka ajjeeste shinti beetitti gattedhan takkallee ajjeese kukkutee shinti beetitti gattedha mucaan deebi'eellee isitu ajjeesedha moo akkami ani waan magana bicha dhagaa olamoo anu bicha namoo sinillee akkanuma dhagaa olta ijoollee wallaahi laazim jechuudha. Dhugaa rabbi jechuudhaan dhugaa dubbachuudhaa fi bakka baay'ee na jibbisiise maaliif nama wajjin jiraachuu irraa lubbuu keetiin nagaan qophaa kee jiraachuu si caala jechuudha. Yoo nama wajjin jiraatte yaada si ajjeesan akkamiin nama wajjin jiraatta uftaatee qophaa kan kee jiraachuun mircaa kiyya jechuudha dhugaa. Maaliif hojjette yaadaa kun mee fakkeenyaaf kuusi jaalatee si gatee si biraa deemu kun ammoo si coggaraa kan keessi guggubee jaalalaan si miidhee sirraa faayidaa argatee sirraa yaani faayidaa qofa sirraa barbaadee si biraa deema jechuudha. Kun ammoo wal fuudhanii walii heerumanii yookiin daa'ima walirraa qabaatanii yookiin haadha warraa waliif ta'anii waliin jiraatanii achi ka'anii ammoo si ajjeesaa jechuudha. Kun ammoo bakka akkuma itti waliin jiraatanuu dhabe haati manaallee nama ajjeesti haati maal ijoollee yoo jaalallee waliin taane wal dhiisanii deemuun hin danda'amu. Wal dhiisanii deemuun hin danda'amu. Maa inni yoo naan taane dhiirri biraan jiru maa isii yoo naan taane dhiirri biraa dubartiin biraan jirtu dhiisee biraan deemu yaa ijoollee keenya ijoollee dhiiraa wallaahi laazim dubartiin waa meeqa isinii taati gizee hunda dubartiidha kan ajjeefamu gizee hunda dubartiidha kan fannifamaa jiru bakka hunda akka ajjeefamaa jiru dubartiidha. Tokkoffaa haadha keessan dubartiin lammaffaa obboleettii keessan sadaffaa haadha manaa teessan jechuudha. Kana hundaa osoo beektanii miidhaan isin ummata ijoollee shamarranii raangaa jirtan wallaahi rabbiin isin hin dhiisu akkanatti ummata dubartiin baramaanaadha maaliif akkana taatanii nama ajaa'ibdan wallaahi laazim jechuudha. Akkamitti akkana ta'uu danda'a? Maaliif akkana ta'uu danda'a? Wayne guji maaliif akkana ta'uu danda'a? Kanaafuyyuu wallaahi laazim waa akkanarraa of qusadhaa waan akkanarraa yoo isin hin taane haati manaa keessanii gadhiisa adeemtee riskii biraa barbaadattu maa rakkoo qabamaa yoo isin hin taane bakka gallakkisaa isin deemtee gara biraa deemtee jiraattu lubbuu fi tinaa jiraattummaa yoo isin hin taane isinis jalaa baa deema
abbaa manaa keessanii yoo loltan jechuudha guyyaa takkaa miti guyyaa lama wal loltanii deebitanii ija isaa jalaa dhokadhaa wallaahi laazim maaliif isin ajjeesa waan ta'eef lubbuu keessan barbaadan waan ta'eef yooma afaaniin keessallee wal loltanii teettanii isa eeginaa ganni isin qalutti sila gisee kana keessa zabanatu bade immoo namatu bade yaa rabbii kiyya akkamitti namni nama ajjeesa lubbuu nama akkamitti baasa dhugaa yaa ijoollee kenna ijoolleen biyya arabaa jirtan keessattuu jechuudha wallaahi laazim uf eeggadhaa dhiirri qabsoo isinirra godhara naf fakkaate isin bakka isinirraa kutatee jira kun dubartii sadi lama fuudhee takka ulfeessee gatee biraa deemee ta biraa addisii fuudhee sun ammoo akkatti deettuuf akkatti jiraattu dhabde lubbuun isi bilaa shabbaa jira jechuudha kun ammoo tuyyuu si jaaladhu jedhee wajjin jiraatee birrii isi irraa nyaatee birrii hoggaa meeqa dalagata irraa nyaatee mana irraa bitatee qabeenya irraa godhatee ol ka'ee jalaa bada jechuudha maaliif akkana ta'uu qaba wallaa laazim nama gaddisiisaa kenna kun jechuudha osoo himamee kenna kun himamee waan hin dhumne jechuudha maaliif akkana ta'uu hin qabu gize makamu wanti akkana ta'uu hin qabu isin keessattuu ijoolleen shamarranii jechuudha diqqaan isin gorsa guddaan isin gorsa gorsi namni isin gorsu maaliif faayidaa isin hin taane maaliif irraan fudhanne waan namni tokko isin hin jedhu gorsa maadama irraan fudhanne hin gowwoomina wallaahi laazim dhiirri isin hin jaallatu dhiirri keessattuu biyya arabaa isin hin jaallatu isin taphata malee tasuma isin hin jaallatu jechuudha hin gowwoomina birrii keessan dhiiratti hin kennina nama meeqa isin gorsa ustaasni isin gorsa beekaan isin gorsa qeessi isin hin gorsa wantummaan isin hin gorsin hin jira xiqqaa guddaan isinuma gorsa birrii keessan dhiiratti hin kennina hin gowwoomina erga biyyaa baanu qo'aan ka gaafa gada gaafii nutti ta'e nuti gaafa biyyaa baane heerumuuf biyyaa baane moo dalagachuuf biyyaa baane kana gaafii kooti wallaahi nagarrama maaliif gaafa biyyaa dhufnu nuti heerumuuf biyyaa dhufne heerumuuf miti dalagachuuf biyyaa dhufne malee heerumuuf biyyaa dhufne jechuudha kanaafuu ammallee ijoolleen keenya dhugaa rabbiin gowwoomina dhiiratti birrii keessan hin kennina gizima gundamaaf gowwoomtani haga yoom gowwoomtani keessattuu ijoolleen biyya alaa jirtan in heerumina biyya alaatti wallaahi hin heerumina takka mo'is bultiif isin hin barbaadan dhiirri biyya kanaa birrii kan kee qofa bifa kan kee qofa si barbaadan jechuudha ati bifa bareedde taanaanii hanga lagizee si wajjin jiraatanii si sobanii si jaalladhanii birrii sirraa nyaatanii birrii kee sirraa fixanii umrii kee sirraa fixanii heerumtee abbaa manaa qabaattee rogaan hin jiraanne birrii kee qabaattee maatii keetti galtee nagaan hin jiraanne jismii keetti ooltee nagaan hin jiraanne waamee qabadda jechuudha gaafa biyya alaatti heerumte kan heerumee garuu jireenya gaarii jiraatullee baay'eematu jira garuu irra caalaan kan heerumee kisaaraa keessaa galuutu jira fakkeenyaaf gizee amma kana keessa namni tokko yoo si fuudhee jedhe maal ijoollee kun gaafii guddaadha wallaahi laazim dhiirri biraa hin jiru maaliif jaarsa namarraa fudhattin ijoolleen biyya arabaa keessattuu ara jaarsa namarraa fudhatina wallaahi laazim sheemidha maal sheemisnitti hin ta'u jaarsa namaa malee jaarsi biraan jiru dhiirri biraan jiru jaarsa namaa maalirraa gootan moo jaarsa namaatti mi'aaya jaarsi namaa kan jaartii biraa qabu maaliif namarraa fudhattanis wallaahi nama baay'een arge nama jaartii isaa dhiisee jaartii osoo qabu osoo akka inni jaartii qabu beeku deebee jaartii biraa irratti jaartiillee isinillee tattee heerumtu jaarsa akka qabu osuma beektu dhaxxeetti heerumtu jechuudha maanni ijoollee kan jaartii qabu hin mi'aayamoo maanni wallaahi nagarra maana kun gaafiidha jechuudha maaliif dhiirri biraan dhabame kan jaartii qabdu malee heerumtu jaarsa namarraan fudhatina hinaafan kan hunda isin geesse maali kanaafuu yoo isin wanta isin jedhuun qabu wallaahi baay'ee nama gaddisiisa kenna kun jechuudha maal isin ijoolleen maalumaaf haga yoom gowwoomtani dhiirri isin sobina dhiiraan sobamina wallaahi dhiirri isin sobaa isin hin jaallatu takka dhiirri biyya arabaa isin hin jaallatu kijibdoota hundisiitu jechuudha isinitti taphatti maaliif bakka gizama hunda isinitti taphattee fakkeenyaaf argaa jirra walumaan argaa jirra miidiyaa kanarratti jechuudha ganamni boocha kun jaalalleen nagate jedha kun ammootu jaarsa narraa fudhattee jaalalleen tee jedha kun ammootu bakka wantummaan bakka nama jibbisiisu bichaa wanti miidiyaa kanarraa maali giftiti kanaan ala kan galtee biyya keetti bashannantee hin heerumtu biyya kee keessa yoo ta'ettillee yoo affitellee taate biyya kee keessa si wajji maaliif maatiin kee beeketti si gurgure rakkoo hin qabu maatiin kee atis jaallattu maatiin kee illee si argee si jaallatte akkasitti si gurgure heerumta jechuudha atis heerumtu
inni asitti si fuudhee warra keetiin fakkeenyaaf nikaan hudheedhan nu kaasiidha warri keessan garuu situ wal jaalatu warri kee waan irraa beekumuu qabu. Rakkoon takkallee yoo raga'anii argaa laasan nikaasii irraa gadhiise hin beeku yoo inni jedhe namni isaa gaafatu hin jiru mootummaa kamtu isa gaafata mirga kamtu isa gaafata mirga kam irraa qabdi. Anis iyyuu hin beeku nikaasii galleekkisoo jedhe kalaas dubbiin haganuma dhumate jechuudha. Sila kana ta'eefuu isin ijoolleen kennaa daraa keessan uf eeggadha lubbuu keessanitti hin taphatina. Walumaan argaa jirra kun lubbuun bilaasha taatee jirti gizee kana keessatti lubbuun bilaasha taatee jirti. Uummata akka faayidaan qabaachaa hin jirtu. Maaliif lubbuun tuni namni lubbuu nama takkaa oolchee akka waan lubbuu nama alama sirra jiru oolcheetii jedha shari'aalleen. Sila kana ta'eefuu lubbuu keessan mi'ooftu tana lubbuu teessan mi'ooftu tana namni gaafa du'u maaliif namaaf booya. Namni summaa nyaata dhabee namni summaa dhuguu dhabee namni summaa qilleensa irra deemuu dhabee jedheetiin namaa booya. Hirkifannee boonaa yoo namni du'e fakkeenyaaf maaliif namaa boonna nama saniif? Gaafa namni sun du'e isa arguu hin dandeenyu, isa wajjin taa'uu hin dandeenyu, isa wajjin kolfuu hin dandeenyu, nyaatuu dhuguu hin danda'u. Yoo kayiroo dalagate rabbiin isaa laakkaa'e malee. Nyaata dhugaatiif namaa booya namni gaafa du'e wanta biraatiif miti. Namni tokko gaafa si biraa duniyaa irraa kiraa deeme nyaata dhugaatii maal abdeef sirraa booya siif booya jechuudha. Sila kana ta'eefuu lubbuu teessan mi'ooftu tanatti hin taphatina. Lubbuun nama biratti gizee ammaa kana bilaasha taatee jirti. Mootummaa ta'e ganama galgala si ajjeessa dantaa sirraa hin qabu. Biyya kana keessatti illee wallaa lubbuun rikkaasha taatee jirti. Ijoollee keenya ijoolleen durbaa uf eeggadhaa dhiiraan hin sobamina. Ani fakkeenyaaf jechuudha osoo kan biyya kana dhufee waggaa turee jira waggaa dhufee biyya kana jechuudha. Garuu ammoo meeqatu kootuu bayii ala hojjedhu wallaahi laaziim ka rabbiin kun beeku jechuudha. Namnummaan anaan bayinaan hin jenne hin jiru. Kan bayee seeraan dalagatu, kan bayee hojii fi gaarii hojjetu akka gaariitti hojjetu. Goddanyoonni kiyya ijoolleen likkiin qaban jechuudha. Kan alallee ta'anii nagaan seerama ta'aniitiin manni kan taaneef inuu bayan an alhamdulillah manni kan keessa dalagu mana gaariidha. Wanti ala baasin jiru jechuudha. Namni rakkatu malee mana wantoota taate hin ba'u tokkoffaa irratti kan bayee jechuudha. Dhiiraaf jecha kan ba'ullee jira. Mucayyoon takka maal sin fakkaate wallaahi dhugaa isinitti maal jechuudha. Mucaa tokko wal jaallatan akkam namni tokko yoo wal jaallate rakkoon qabu jaalalli rakkoon qabu shi jaalalli hunduma kennaa yoo ni jaallanne ni qabna ni jaallatu rakkoon qabu. Laakiin ammoo jaallattee keessa dabarfatuun gaarii miti. Jaalatanii wal jaalatanii jechuudha. Nama ofii kiyyaa beeku jechuudha. Wal jaalatanii booddee ammootu isin daladin isin dalaga. Achi booda innis dhiisee hojii san biraa bahee gara biraatti deemee hojii mana kontiraataa dhiisee gara biraatti bahee jechuudha. Kaza booda isinillee bayi jedhee ganamaa galgalaa itti qaaqee wallaahi laazim itti qaaqee jechuudha. Sagalee isi jechuudha. Sagalee inni taasisa hunda fiddee manarraa ergaa turte jechuudha. Yaa ani waan biraallee hin jenneen. Ani akka obboleettii kootti, akka hiriyyaatti, akka goddanyaatti akkaatti wanti si dhaamu gaafuma gadi baatee rakkadhe bicha naan hin jedhin. Akka rabbii nagaa rabbi si gaafadha. Akka firummaatti, akka zarummaatti, akka waa hundattuu nagaa rabbi si gaafadha. Waan saniin alaana waan takka illee natti hin dubbatin rakkadheetti hin bayini. Yoo si jaallate dhugaan sugaa si jaallate anaan nikaa si hidhatu. Nikaa si hidhatee yoo jedhee isin lachuu dalagattanii isheen mana san dhiisee bahe dalagattanii gara biyyaa galtanii wanti isin qalaqaleen jiru taa'ii dalagadhu hin goyoomin jedheen. Ba'u malee nikaan hin godhanna rakkoon qabu naan jedhe lakkiin gaabbitaa achi booda mucayyoo osoo natti hin himini dhuffatti natti lakkiin bahin waan an jedhe qofa na dhufaste baatee jechuudha. Isin baatee aniin ijoolleen natti himanii ji'a lamatti dhagee isin baatee ji'a lamatti dhagee jechuudha. Ji'a lamatti dhagee akkasuma bakka isin natti himne garuu na dawwalti beekaa na haasofti natti himne. Ana ijoollee biraatti ji'a lama siin jettee akkana barbaatee ala jirti isin naan jette. Ara baatee ala jirti eeqaata baatee barate dhageenya gammaa ji'a lama barate ribarra jirtaa sirra naan jedhan. Ani wallaan dhageenya natti makkasiin baadhee namni akka baay'ee ala jiru anumaan beeku jedheen. Booda mootu jechuudha. Oolaa mucaa sanitti illee heerumte. Nikaallee nikaa godhattee heerumte. Hojii ofii hojjetattee hojjetan. Asii achi deemu bakka suuraa bichaa kan profaayilii irra kaa'achuu. Kana bichaate jechuudha biyya kana keessatti. Dhiirri gizee amma sobee mana hojiitii si baasee akkasitti qilleensa irra si gatee si biraa deeme sitti taphatee jechuudha. Malee wanti inni si godhu hin jiru. Gizuma hunda hin gowwoomina ijoolleen keenya.
xiqqaan isin gowwoomsa guddaan isin gowwoomsa yoom qaroomtan isin maaliif sobamtan haga yoom sobamtanii aran sobamina wallaahi laazim xiqqoomallee yaadame yoo namni waan tokko gorsa isin gorsa sammee xiqqishuu sirraa fudhaa maaliifi faayidaa isinii qabdi hundallee yoo fudhachuu baattan waan xiqqoo barumsa namarraa fudhattan fakkeenya wallaahi waan bada tokko arge barumsa irraa fudha intal tokko yoo rakkattee arge waa biraa dhiisa yoo isin rakkattee arge rakkoon kun anas boruun irra gayaa jedhee sodaadha jechuudha duubatti sodaadha maaliifi akkaanallee rakkoon sun irra hin geenneef xanaqqaqaa jechuudha sila kana ta'eef namni tokko yoo rakkate namni tokko yoo miidhame nama sanirraa barumsa fudhaa nama sanirraa waa baradhaa haga yoomiin gowwoomtanii ijoollee keenya haga yoomii ajjeefamtanii haga yoomii dhiirri isin ajjeesa haga yoomii birriin keessan nyaattama wallaahi laazim nu heerumu biyyaan baanii gaafa biyyaa baan hundi keenya kan abbaa hiyyeessaa kan abbaan dureessaa hundi isaatu kan biyyaa dhufee fi wajjachuuf malee heerumuuf miti namni takka namni heerumna jettanii biyya dhaabaa dhufta yoo jiraatamee barreessan jalatti hundi keenya dalagannee jijjiiramnee biyya galla dhufne malee heerumuuf miti silazii cadhisnee teennee biyya keessa teennee hojjetannee maal rakkoo qaba yoo barbaanne hin gallu biyyatti gallee heerumnu asitti heerumnee gana akka sariititti ilaalama dhalaa biyya arabaa nuun jedha birrii keessanitti hin oolle jismi keessatti oolle heerumtanii heerumatti hin oolle biyya galtanii maatiin keessanii yoo isinillee lubbuu keessan hin jaallanne maatiin keessan isin jaallata maatiin keessan cinqii keessan hin barbaadu maaliifi yoo suma lubbuma keessan isin feeno maatiin keessan lubbuu keessan si arguu barbaada kira kana ta'eefu wallaa laazim ufee gadhaa isin jaallanne garuu akka yaada kiyyaatti jechuudha namni takkallee barumsa irraa fudhate jedheeti malee inni waan biraatiif miti maaliifi hin heerumina warra heerumtani rabbiin wajjin sinaa bulchu jaarsa keessan dhossaa ministiriitti godha jaarsa keessan gadi hin baasina maaliifi hattuun jabaattee jirti waan ta'eef kanaafuu waan isiniin jedhuun qabu hattuu rabbiin isinirra haa qabu jabaadhaatiin na jajjabeessaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.